Garuu Haydar anaaf Haydar walitti siqnu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee walirraa fagaanna. Yoo walitti dhufne nagaa waliin jenna. Nam beeku baay'ee silee isaan beeku. Kan na beeku nam kan biraadha. So atiyyuu jette namni miidiyaa irratti beekamtii qabaateef uummata gargaaruu danda'a miti jedheetu dhugaa koo dhokse jette atiyyuu. Ragaa ba'aa jirta akka inni dubbii dogoggoraa dubbatu jechuudha. Atumtu asirratti jechuudha. Kanarraan kan hafe Haydar akkuma jalqabaa ani IC seeneen nama jalqaba na bira gahedha. Ani yeroo sanatti waan ta'aa jiru waan godhame nama naa gaddu nama naa boollee hin beeku ofii koo hin beekun ture. Sana booda garuu viidiyoo hojjetee uummata biraan gahaa ture. Achii gara umraa deemuudhaaf akka jedhu natti hime. Akkasumallee waan hojjetee fi maallaqa akka isa barbaachisu natti hime. An harki kooleen hojjetu yeroo sana harki koo lamaansaa bilbilaan qabatu. Ofiisaatiif kan dabarse mucaa ana gargaaraa ture Damee jedhamudha. Maaliif jennaan gatii poostiiti. Gatii tiktaak irratti feesbuuk irratti poostii dhoobuuf jecha fudhatee meeqan sii dabarsannaanii 300,000 naan jedhe. Achiin dabarseef aniyyuun dabarsine mucaatu dabarsee fi umraa deemaan jira jennaan hunda horiisinii irratti umraa jedhee dabarse mucaan agartaniitti yoo ta'e achirra. Mucaan na bira jiru sun kiristaana. Dhiifama. Namoo beekan. Abdii kiyya dhiifama. Amma wanni nu barbaanne yoo tarii wanni sun wanni fooyyeffamu jiraateedha malee dubbii masa irra deebamee yoo haasawu taate isii sana mallee deebinee kakadhan dhageessifnee dhageessisuun walumaa galatti qodaan naa bitan jedhen jiru ergaan hin argadhen jiru qodaan bitamee na bira geessu immoo hin jiru qodaan bitamee na bira gee yoo jiraate ragaa wajjin qodaa kana bitamee isa bira gee yoo jedhame dhugaa ta'uu baatullee dhugaadha jennee fudhannee hin dabara rakkoon hin jiru kanarraan kana fi poosti godhee viidiyoo garaagaraa hojjetee qarshii fudhate kanuma waan taaraan hin jiru. Dhiifama amma akki goonu dubbiin wanni xiqqoo dubbii baasuu didee fi homa qara namni silaa wanna jedhe san irra deebamtee akkana taate sababni yoo jedhame nama qara dhageenyillee dhageessisuu nu jalaa ta'aa jirtii fi waan saniif anamma gabaabbinnatti wanni hawaasni akka waliigalaatitti illee beekuu qabu waan kana keessoon fin'aa gubbaa kanatti of yaa godhanii waan jirudha. Amma yaanni mee sheexxaar takkatti nama jidduu kana keessa illee jiru waan kana maraayyuu irraa ittifaa jallee itti qabu waan taateef yaada takkatti isarraa fudhannee kaane gara dubbii furmaata keessoodha waan kana hiiknee kaane uummata tasdeebuu qabna waan taateef mee Sheek Taahir waan kana irratti yaada. Ustaaza dhiifama osoo Xaahiriin bira hin geenne dhiifama wajjin waan naa gootani an dubbii gabaabsee innaan xiqqoo mumkin anarra waan beekanitti fakkaata abdii waan amma jedhe kanaaf Haydar komishinii mallaqna barbaachise jennaan komishinii qarshii 300 kenneeti jedheet haa kakatu anis kakadheen mallaqa uummatallee ofirraa deebisa rakkoon tokkollee hin jiru. Haa kakatu abdiin viidiyoo banee balaa ana gubbaa dhaqqabe daa'ima kiyya rabbitti haa fidu jedhee kakannaan gubbaarra jira waan ta'eef ani garuu balaa hin sarara dhufe kun narra haa gahu jedhee qura'aan rabbii qabadhee kakachuu nan danda'a. Kakkannu ustaas kakkannu please. Viidiyoo banee daa'ima kiyya qabadhuuti rabbiin balaa ana qaqqabe rabbiin daa'ima kiyya haa dhaqqabe. Dhiifama Haydar siin kennine dhiifama. Haydar please. Amma ani wanni waan kana irratti as gubbattoonni hin kaasnu jenneef waan kanaaf amma namni akkasitti hin ta'u jaarsatti yoo himatani jaarsi akkam godhee dubbii fixaan karaasan malee akkana jedhii jecha akkana jedhii waan kana jedhii amma yoo nutti himte wanni jaarsallee nu barbaachisuuf tokko hin jiru. Amma Sheek Taahir yaadan qabdu yookaan ammoo gara cuunfaatiitti adeemne Sheek Taahir. Sheek Taahir yaa inda gaha mee yaada kanarratti yaada maal qabdu? karaa dheeraa miilatu gabaabsa dubbii dheeraa jaarsatu araarsaa jedhanii namni aguma fedhellee yoo wallabe rabbiin nama qabanii keellaa hedduu keessan seenu hanguma fedhellee yoo dallane rabbiin nama qabnaan waliin mormine teessifnee isa san dubbii yoo ka qorru taate dhiqqoo isii akka namaatitti illee akka rabbiititti illee nuun ta'u yaala isaa geessinee yoo wanni isin hanqate jiraate garaa isaan quuqe ani Shaashamannee irraa dhimma kanaaf ka'ee dhaqee taa'ee bootaa jirtu ila akkana jirtullee laalle waan hanqattee fi waan guuttellee ni sirreessina homa ammaaf ammoo wanni nu isaan irraa barbaannu ijoon rabbuma san laalanii yoo miidhamanillee galatni isaanii rabbi bira waan kayrii carraaqan keessattillee galanni isaanii rabbi bira
laakiin ammoo sooshaal miidiyaa irratti wal saaxiluun sun isaan hin fakkaatu lachuu dhiifama walii godhanii ani gama kiyyaan tamiidhellee dhiifama naa haa godhu ta inni namiidhellee rabbiif jecha dhiifama godhe jedhanii tana araaramanii waan keessoo yoo rabbuma sanitti dabarfadhe namni taa'ee dhugaa na argullee dhugaa namni na argu irra ta rabbii tiyyaa sanittu caala yoo jedhe tama rabbii goona lakki jaarsillee naa barbaadee dhugaa qabda jedhee bootaa wayii naa haa jedhullee yoo jenne homaa rakkoon hin jiru guyyaa takkaa lama ifaajinee birra teennee ila tana dhugaa qabdanne darzanaanillee ni kenninaafi garuu tajaarsi laalu san irra ta rabbii kiyyaattu caala ani ta rabbi irraa argadhu san ta namaa san dabarfadhe rabbii arraballee naa kenne ta hayyoomallee naa kenne ta namoomallee naa kenne san ta eegana ammallee namni rabbiif jecha walii dhiisuu san dilii isaa is rabbi isaa dhiisa jedhe san ani dilii kee rabbi naa haa dhiisu rabbuma saniif jecha biraa bahe jechaa san nuu haa jedhanii ta achi booda jiraattellee anarra haa kaayanii ammaaf ammoo dhiifama wal gaafatu ta hanqise dhiifama naa godhi taati nammiiti ammoo rabbiif jecha sii dabarse sooshaal miidiyaa irraa ni kaasaa sadiin tana isaan irraa barbaanna doktor Aslii kiyyaa akkasitti naa haa dhageettani Heydariif Abdiin jaratti maddabarsi Aslii sheekota irraallee yaadan kunini Heydariif Abdiin dhageettan waan ustaazonni yaniif waan ummanni olumaa hundi isin hin jiraa jiraniif waan dhageettan Heydar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي حقا في دوغان ودبسو إن شاء الله أستاذ طالبون تك هاجتي كم نيل لفت اللي سنيل الله تك كميدارة اللي سنيل الله جدايرني أنا هم تدور أمو أستاذ طالب وكا يفهم أنا أقولني مكا كسني في مكا أمتكم مديدة ما خنانغا هجور بعد أستاذ أو في نقول أمو يتربى تدور أستاذ طالب abdii kiyya si jaaladhaa yoo ilmoomaaf si lole malee yoo jaalalaaf si lole malee yoo keessoo ufiitiif si lole malee hamtuu sitti hin qabu hamtuu diinii duniyaallee rabbi sirraa haa qabu homaa gama kiyya ani si jaaladhu ka diiniif si loladhu dhiisitti nama kaanu anaaf jecha nama tokko rabbi ibiddaa jahannamii na jalaan seessisin jedhe tanasumatti illee naa qabadha sababa kiyyaan sababa xaalibuu namni tokko ko duniyaa tanarraa azaaba rabbi na jalaan seessisini kadhatu ayii kadhadhe akkasi si'ii kee ilma kiyya jedhee si laalu ka obboleessa kiyya jedhee si laalu ka si jaaladhu siin loladha malee haqiiqaa siin loladha namooma ofii siin loladha malee hamtuu sirraa hin qabu akkasi quba naa qabadhu bareedaa kiyya. Ayyee ulfaadhaadha rabbi umrii isin hareessu mindaa namaaf dhiise rabbi isin haa kennu sa'a keenya umrii dheeraadhaara amma wanni jiru haqiiqatan nama dubbii kana jalqabarraa kaasee ragaalee waraqaa fi sekendii fi deeqaa wajjin waan dhimma abdiitiin wal qabatu waa hedduu waliin sassaabii waa gammaatiif hin deebisne hedduu qabadhee jira. Garuu ammoo yeroo nama laalu hayyoonni gurguddaan kun hojii fi dhisanii dalagaa dhaabanii kan rafan ammoo hirriba isaanii dhiisanii dadhabbii irra oolanii osoo hin baafatee wanti caranii alaa kulli haali angabaabsee amma dhimma tokko qofa kaasuu barbaada. Akka itti Oromoon galanni nama dugda namaa koobee booddeen dhufuudhaa itti Oromoon gaafa mammaaktu amma dubbii keessa babba'u osoo hin taane wannan irraa barbaadu abdiin viidiyoo banee arra daa'imni isaa sun bira jirantti fakkaata qarshii 300,000 komishiniin irraa fudhatti komishinii hidhee si kennee yennan irraa fudhatti yoo jedhee daa'ima isaa viidiyoo banee haa kakatu quraana qabeenan kakadhaa akka an komishinii irraa fudhanne akka an komishiniif naaf hin kennine nin kakadhaa maaliif akka kennamu ragaa itti qaba kanarratti viidiyoo bahee yoo naa kakate waan duraatis waa hundaa hin dhiisa. Ifama Haidaroo kiya Haidar bareedaa kiyya dhiifama si jaaladhalle si kabajalle dhiifama guddaa amma wanni sirraa barbaannu waa lamaa sadi waa'ee sanii natti kennadhu yoo qarallee siin jedhe innuu maxxansuu bootaa kana sirrii miti jennee fiixne ka kana boodaa yoo barbaachise keessoon haasofna bareedaa kiyya amma warri nu sirraa barbaannu oma sanuu hanqatteef guuttee keessoon nu himatta sooshaal miidiyaa irra maxxansuun sin fakkaatu dhiifama nuu jetta waan sooshaal miidiyaa irratti haasofte maranii kaafta waan inni sitti dabree fi dhiifama isaa goota waan inni isa miite dhiifama nuu gaafata tanuma sadiin sirraa barbaanna malee
amma nu asirratti enne kakadhu kakadhe Ustaz. eeganaatillee birrii dabarse kanarra hin jiru Waan ta'e. dubbii haasawarra hin jiru yoo rabbii ilaaltee Ustaz karabbii hundaa fudhate bira. dhiiftuu Ustaz kiyya. aydaruu kiyya tana feena nu amma Naagalee bar hundaa fudhadhee bar waan isin jettan diduu fi miti amma waan na ta'etu hawaasa Eeshi. tiyyuu abdiitu haydar mallaqa na nyaati jedheetiin haydar mallaqa na nyaati jedhee waan hawaasatti mee hawaasni illee nama dhukkubsatu irraa qarshii 300 nyaatte waan naan jedhee hawaasni akkasiin fudhateef malee an bar dubbiin lafattis dhumattu rakkoon qabu an ka barbaadu nin kakadhee lammaffaa immoo mallaqas ni galchaafamu osoo isin akkan ilaaltan mallaqa abdiidhaa qarshii 300 yookaan mallaqa hawaasati waan ta'eef bakka hawaasni geessi naan jedhee geessuuf qophiidha. Inni ammoo viidiyoo bahee daa'ima fi qabatee balaan narra gahee kun daa'ima kiyyarra haa gahu an mallaqa kana komishinii hidhee kennee atillee komishinii ittiin irraa fudhattee haa jedhu mallaqa nama barbaadetti mallaqa hawaasati waan ta'eef bakka hawaasni barbaadetti kennuu fi geessuu hin danda'a. Kanaan ala immoo maqaa haga naga'u narratti maxxansee an jireenya kiyya keessatti wallaahi wabillahi asli wal beekna waliigaluu baannus guyyaa takka mallaqa nyaatame dhageessee Haydar Ustaz Haydaroo keessa amma ila marhaba imala wal keessa nagalaan godhin bareedaa dhiifama guddaa wajji si jaaladha si kabajalle amma mata duree san keessan deemin kana naan jedhe sin qoratin atillee naan qoratin yoo mara isinii gamte keessaan natu isinii ilaala ofirra fudheen ufii ifaajee dhufee shaashamannee irraa dhufee natu isinii ilaala yoo homaa rabbii kiyya saniif jedhee biraa galee ani qorattanillee dhugama na argitani dhugaan sun homaa naan gootu jettee ta rabbiitiif bira ceetu qalbiin nama 22,000 asirra jiru kun du'aayii si haa godhu homaa namni amma booda battala kana taa'ee haqiiqaa kana osoo dhaga'u waan hin taane sirra kaa'ellee homaa rabbi isa haa qajeelchuu jenna. Amma boodatti nam tokko mata duree kan kellee yoo kaase dilii keessirraa harcaasa nuu deebi. Ustaad. Hayyee doktor. Qaayidaan nama onlaayinii kana akka uummata lafaa sanii miti amma namni 22,000 kun hundi isaanii kama ilmaan keessan taa'aa jirutu haqiiqatan eedariin hattuu jedhaan kama dhugaati jechuudha. Kun waan koomentii jalatti argaa jirtan jechuudha. Amma dubbiin akkuma dheengadda anaaf abdiin dubbii hagatamii fi dachii adda fagaattu sanuu isin fiddanii waluman nu araarsitan. Amma akki dhugaa akkamii yoo birrii kana wayiin bituuf walitti kennan. Namni yoo wallole walin faarsu magaala ilkaan kaarruu goota ko walin hin jedhu wal arrabsa. Zannii keessa aarii keessa yoo aarii marsimittii deebisuuf jedheen waan biraa haa bituuf itti kennee dubbii tana yoo abdiin sirreete dubbiin garaa dhumatti. Yoo komishinii nyaatallee hin baqaqu komishiniin irraafu yoo dhugan haqiiqa heydar komishinii nyaatallee dhuguma komishinii nyaattee fedha kiyyaan sii kenne aaree akka waan ati na gaafatteetti barreessee masraan. Yoo mootu waa bituuf waliif kennanillee dhuguma irtaan abdiin dubbatee yoo xumurtanoo maal gootee qabda. Yoo komishinii nyaatallee nyaate yoo nyaatin illee mootu waa aareetumaanin jedhee malee hin nyaanne obboleessa kiyyaa yoo jedhe namni abdii irra ilaalu jiru dhugaleen akkasuma akkasitti malee hin fayyidu dubbii. Doktor Asli kiyya. Namni kuma diidamni kun koomentii ilaalu dhiifama amma akki nu goonu qoya abu darri na dhageeffadhu abaazarri na dhageeffadhu. Amma wanni jiru maali beeyta yaanni Doktor Asliin kaase bareeda waa malee tokko gaafa dhugaa Haydarii ni baafna jenne waan Haydar abdiin jedhe guutu qoratuun dirqama. Akkana naan jedhee meeti mallaqa dabarse jedhee meeti waan akkasii yoo dalage jedhee meeti yoo jenne martinuu nu gamana orree haqa galchinee kaan akkasi dhiisuun hin taatu. Wanni ammoo zirziriin takka fakkaatti malee dhibba uf keessaa qabdi doktora kiyya sii galee. Wanni nu baasu maali? Yoo rabbiif jecha waan jedhe san anamma waan jedhe san keessa yoo miidhe dhiifama naa haa godhu. Yoo na miidhee jiraate rabbiif jecha dhiifama godhee fi taan keesson laalla yoo jedhin. Ummata hawaasa kennallee amma booda namni waan hin taane naman maxxansite waan ati namaan himte san rabbi
si haa qoodu jennee dura si haa qajeelchuu du'aayi goonee yoo didde si haa qoodonnee du'aayi goonaaf. Kanaan alatti yoo Haydarii dhugaa baafne taabdii illee ganaa baasuuf deemaarra. Isii kaandhaan umrii kenna guutuu sooshaal miidiyaan tanumarratti deemna malee asiin galle. Waan akkanaallee naan jedhee naa gaafadha jetteerta hin jenne. Mee ragaan maali? Mee ragaa waraqata fidi hin fidu. Waali yoo wal argina guyyaa addaan gala. Nu wanni nu waliin nu araarsu maali? Atillee mata duree san kaasuun dogongora. Yoo hanqiftellee keessoon fixannaa rabbiif jecha bira tariif. Namni mata duree kanaan alatti Haydariin illee hamatu, Abdiillee hamatu, nuti ummata keenya wali sufnee biraa deemna. Metedii kana keessa ture bareedaa kiyya Dr. Azlii kiyya tana dabbi specialization ittiin qaba. Ummata keenya karaa kanaan deemnee sheerriyaan maal jettu? Ana waan garaan nyaata jira. Wallahi annama asiran dalaalu kana keessa akka qaasitti nama haga yaada Haydar jibbuun qabu. Rabbiin na shaahida. Abdii wallolleen abdii kaleessa dhufe kana naa wayyaana wallahi Haydarira. Ani immoo dhugaa garaana nyaata. Dhuguma isinitti himaman. Amma Haydar ijoollee biyyaati obboleessa kiyya. Yaanni kiyyaaf ka isaa guyya tokko walii galleen beeku. Kalee malee dheenka dabar yaa'ii karoon arrabsaa ture mucaan kun. Namni asimarratti feemasii ta'ee fi geemii taphatee fi rakkoo uummataatiif gargaarsa uummataa hin beekuu jedhaa ture. Anaa miliyeenan ganda meeqa gargaare tana waakkataa ture mucaan kun. Isinii galame innummaan sagantaa qabee jaarsa dhiyoo kana makkaan geessan akkaataa birriin kaashii bu'aanatu gasti isaa seenee sirreesseef akka waan narra beekuu na arrabsaa ture Haydar. Waliin feenu haqiiqatan. Garuu mucaan kun nama 20 way duratti hattuu 300 jedhama boru yoo obboleessi isaa dhukkubsate. Innummaa yoo dhufee ummata kanatti hajame. Miidiyaa kanatti hannaaf kijibaan maqaan takka sibannaan wallahi ummata keessaa galte. Ila waan Haydar waan abdiin jedhe hunda dhiifama gaafatee bakkeentu sirraa'u qabdu yoo Haydar yaaddan. Ani yoo akkatti la jumnaa ooyifii godhan homaa rakkoo hin qabu. Garuu egeree mucaa kana yoo birrii kana mumkin yoo waabiiti jedhanii itti ergan amma yoo nyaatallee rakkoo miti. Qajeelfama takka qofa godhaa isin jedha Dr. Yoo irraa nyaatellee nyaatuun isaa kun abdii bira jirti. Abdiif rabbiin bira jirti. Yoo abdiin ergatellee ina bakka tana garaana nyaate walillee kakachisuu baattee ijoolleen qoy abdii kiyyan dubbadha. Walillee kakachisuu baattee anama akka qaatitti lamaanuu ija kiyya kabitaati ka mirgaati. Wallahi. Garuu ani Haydar irra abdii naa wayya. Yaanni isaa naa taya, poostii isaa koomentii godha, sheer godha takka Haydar koomentii barreessee hin beeku jireenya kiyya keessatti. Ina abdii kalemaayyuu kaleeyyuu barreessee fi ture. Warra nageenya keessatti sodaatte naa ergiyanii barreessee koomentii. Kaleessa barreessee fan. Because gargaaru ni barbaada obboleessa kiyya. Garuu jarri kun ufumaa aarii jidduu jiru dhiisanii walii galanii homaa rakkoon qabu bara amma nuti anaaf abdii miliyeena 10 meeqa jidduu keenya garaagarummaan ka jiru bara walitti araaramne bara yaada keenya waliin nu araartanii addaan galle. Ijoolleen kun lamaan ufumaa keessaa walii laafa. Ummata keessanillee cinqina. Ummata boru itti hajamta. Olomaa'ota abboota keessanillee cinqina. Abdii fi Haydar. Waliigala waan tokko nuu jedha dubbii kana duraa fixa dubbiin lama biriirti. Jechoota Haydar jedhaa ture mootu abdiin jedhaa ture anillee jedhaa ture abdiin dhiifama gaafanna. Garuu bakka birrii kun bakkeen birrii kun ummata keessaa nama galche jarana. Miidiyaa kanatti namni kijibaa fannaan siimnaan ilbeelikki mataa ol qabattee deemtu haadhatee gargaaruu hin dandeettu wallahi bakka tana walitti nu araarsa. Abdiin jetta abdii kiyya walii qabattee jetta. Dubbii takka Dr. Asliin dubbataniirani waan irra deebuun qabu tagama abdiin dubbii.